jechoota kofalchiisoo President Robert Mugabe. Yeroo hunda gaa'ilaan dura walqunnamtii saalaa gaggeessuun dhorkaa akka ta'e waggaa dubbatan nan dhagaa. Obboloota koo karoorri kun karoora waaqaa soo ta'e qaamni saalaa keessanii guyyaa gaa'ila keessan isiniif kennama ture. Abbaan manaa kee yoo puulii taphachuu baate obboleetti koo ati eebbifamtuudha. Sababni isaas taphni sun ulee tokkoon boolla baay'eetti haala itti xiyyeeffatu waan isa barsiisuufi. Fokkistuu yoo taate fokkistuudha. Waa'ee bareedina keessaa haasoo dhiisi. Sababni isaas dhiironni karaa irra waggaa deeman bareedina keessa kee arguuf X-ray waliin waan hin sochooneefi. Dubartii ulfooftee kabaji. Sababni isaas ragaa walqunnamtii saalaa gaggeessu ishee agarsiisu waliin karaa irra socho'uun salphaa waan hin taaneefi. Dhiira qal'aa waliin jaalala jalqabuun gaariidha. Garuu rakkoon isaa laphee isaa irra ciistee lafee cinaacha isaatiin sarara Adidaas fuula kee irratti waggaa barreessutti. Osoo dubartoonni hunduu hanga qoricha HIV argamutti walqunnamtii saalaa gochuu dhaabanii dhiironni guyyaa 30 keessatti qoricha isaanii argatu. Dubartiin Afrikaa kamiyyuu six pack irraa konkolaataa jawaan filattuuf mana ispoortii osoo hin taane gara hojjaatti deemi. Yeroo jireenya kee keessatti wantoonni akka gaariitti mijachaa deeman seexanni gara kee dhufuun hiriyaa jaalalleesiif kenniti. Dubartoonni tokko mana ispoortiin deeman garuu qaamni isaanii akka malee bareeda. Sababni isaas dhiira tokko gara dhiira biraatti waan fiiganiifi. Dubartoonni uumama kofalchiisoodha. Umurii isaanii yoo gaafatteen jaallatan garuu guyyaa dhaloota isaanii yoo dagatte si ajjeesuu ka'u. Surree fi paantii ishee ofuma isheef walqixe obaaste obboleessa koo kondoomii fayyadami. Osoo Addaamii fi Hewaan lammii Chaayinaa ta'anii yoona jannata keessa turre. Sababni isaas appilicha dhiisanii booficha waan nyaataniifi. Yoggaa roobni roobu warri adii waa'ee qonnaa yoo yaadan gurraachonni immoo waa'ee walqunnamtii saalaa yaadu. Macaafa qulqulluu keessatti ergamaan dubartiin fakkeeffame tokko illee hin jiru. Yaa shamarran irri kamiyyuu ergamtuu jedhee osin waame na amana inni raajii sobaati. Dubartiin dhiira tokko miiliyoonara isa taasisuu dandeessi yoo inni biiliyoonara ta'e. Dubartii bareedduu waliin jaalaluu jalqabde wanti beekuu qabdu yoo xiqqaate guyyaatti dhiironni 3 carraa isaanii ni haalu. Kana jechuun dhiirota 21 torbanitti dhiirota 84 ja'an 1008 immoo waggaan amma gaanatti himi. Jaalalleen kee si'a 1008 lakkii jechuu dandeessi. Yeroo ammaa kana dubartii Afrikaatti hojjechiisuun baay'ee ulfaataadha. Sababni isaas rifeensa ishee keessaa baaqee tokko fudhattee yoo itti hojjechiiste dubartii Biraazil homaan beekneetu miidhama yookaan immoo faabrikaa Chaayinaa tokkotti abiddatu qabata. Qarshii waan hin qabneef si tuffattee erga qarshii argatteen booda deebitee yoo si kadhatte obboleessa koo ifama godhiif akka ishee fuutus waadaa galiif. Maatii isheefis mana isaanii akka haaromsituuf itti himi. Qorqorroo isaanii buqqisiitii bakka sanaa badi. Namni tokko yoo si gane yookaan immoo laphee kee yoo cabse bilbila isaa harkaa fuudhii deemi. Haadha isaaf bilbiliitii mucaan ishee akka du'eetti himi. Bakka balaan dhaqqabee dhaabbattee akka bilbilaa jirtu sitti himi. Sanaan boodas bilbilicha switch off godhi. Amma gaa qobaa kee hin boossu. Akkasumas mucaa ishee seeraan guddisuu dhiisuu isheef akka gaabbitu ni goota. Abbaan manaa keessi duuba dubartoota kaan bira ni deeme yoo ta'e waan isa mooneef obboleetti koo isa waliin hin falmiin. Dhiibbaa dhiigaarraa of baraari. Maqaa dubartoota bilbila isaa keessa jiran hunda lakkoofsa isaanii naqiin maqaa isaanii ol jala dabarsi. Maqaa caaltuu gara boontutti kan leellisee gara gaaddiseetti jijjiiruun hanga inni tokkoon isaaniif bilbilutti yookaan ammoo meeseejii ergutti buna kee danfisuun bashannani. Sanaan boodas na galateeffatta.